Alami marfakat akan suruh berat. Jadi kamu, hamilnya mana jadi kamu? Hamilnya mana jadi kamu? Ada stop. Sani. Alam baru dapat Syekhi Arnani. Guyyaa cidha dargaggoo gaaddisaa buqaatirii fi durree hangaatu jama waggaa dheeraa halaala wal jaalachaa wal yaadaa turanii arraan tana rabbii wal bira fidee manaan sansaaree jijjiiree jira jechuudha. Baga gammadansi jechuu barbaada. Cidha keenya miidhagsuuf fudhatanii asitti argamtan hunda keessan galatoomaa isin jechuu barbaada. Mee hamilee matuma keessanii kannaa. Hamilee harkuma kan qaati kamarke. Egaa gammachuudhaan guyyaa dara gammachuuni. Kanaafuu gammachuu kana egaa oomishee bifa addaati. Qeebaluu qabna. Nama jaalatu irraa fagaateetu fageenya jaalalaa beekaa. Kanaaf wal qabatee immoo isin waggaa dheeraa halaala teessanii jaalala akka namatti wal argattanii dabarsuu barbaaddanii haala tokko tokkoon osoo wal bira dhuftanii hin dabarsin halaala wal jaalachaa wal yaadaa turtan. Miirri mee kophaa gaafa jirtan isinitti dhagahamaa ture. Miira akkami? Hangaatu irraan jalqaba. Jaalalli halaalaa mee maal fakkaatti hangaatu? Akkam isin godhaa turte? Jangan gitu deh. Jangan tidak malah kan. Baik jangan halal lah. Orang terkelam. Nufjim. Kam sigurat. Jangan halalan deh. Aku mesti kurang bisa dibaca. Realiti saya sih Ustaz. Bahasa itu dibaca. Nanti berlanjut. Akan makan dulu. Itu fakta. Akan mau berarti. Nama artisti. Nama tu pun. Nyata tu kasih kasih sini. Lepas tu nyata tu itu. Garu. Udah tu yang nanti itu. Akan sepakat. Yeroo cimtuu akka dabarsitee abdiin qaba. Yeroo sana immoo obsaan dabarsitee arraan tana san hunda cabsitee abbaa manaa kee kan halaala yaadaa turte san kan osoo jaalattu osoo arguu barbaaddu hin argin turte san arra rabbiin fitee si garsiisee jira. Arra arguuwwan keetiif isa kana arguuwwan keetiif miira akkam si dhaga'a? Gammachuu akkam? Gammachuu guddaa. Gammachuu namni akka ibsa dhoosni akka haala kamiin ibsa? Akkaataa. Gammachuun yeroo guddate haala itti ibsan nama dhibaa. Nama jaalala halaalaa dhandhamee ture jaalatti halaala akkam nama guute yeroo nama san argatan immoo hagam takka akka gammatan nama dhandhamee ture mee hangaaru ta'e tan jaalala halaalaatiin waggaa dheeraa miidhamaa as geessee adda jaarsishee argate san hamilee kan darbee. Kanatti aansuudhaan immoo abbaa mana ishii qaalii yoo maqaadhaaf fuudhee garuu jaarsa haalaan jaallata. Akka carraa ta'ee ishiitiin argachuu hin dandeenye. Kan kana ta'eef immoo ifiif godhee osoo hin taane haalli jiru isa godheeti. Haala jiru san keessattis haalli jiru biyya namaa ni ulfaata. Asitti sa'a 24 keessa sa'a hedduu nama yaaduu dandeessa hooba jiraatta maalidha. Hojii wajjin yaani nama akka nama godhumoo isarraa kan dhageenyu ta'a. Duraan dursee maqaan keessa daawwattoota keenyaa fi miti. Jaalatti halaalaa akkam akka turte haala akkam akka dabarsite hojii wajjinoo akkam akka turte namoota biraatiifis barnoota ta'a waan ta'eef
nuuf ibsa tokko tokko. Kan madan teessee. Maqaan kiyya Gagsaa Abduqaadiri. Jaalalti halaala hedduu nama miti. San hundaa'u dabarsinee har'aan tana haadha mana hiyyaa jaalatamtuu hangaatu jamaa waraabuu hiyyaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Amile. Egaa haadha manaa isaa tan haala taa'ee yaadaa ture tan hedduu jaalachaa ture har'aan tan arguu isaatiif gammachuu sitti dhaga'amuuf ibsee jira. Haalli kuniin amma kana daran cimaa deema natti fakkaata akka yaada jetti. Kana daran akka inni itti cimu duraan wal haa jaalatan malee mi'aa waliin beekanii amma mi'aa walii dandamanii jaalala bareedduu yeroo bareedduu wajjin dabarsanii yeroo addaan bahan immoo hagam takka akka cimtu ana harkeetu beeka. Waan kanaaf immoo ammarraaf qopheessuus qabanii kanaaf immoo maal miira isaan keessa jiru waliif ibsanii takkaan of ibsanii walitti jira. Ani yaada nan qabutti yeroo amma booda amatarraa akka dhufee ishii ilaalu hanga ishii bakka inni viidiyoo ishii bira jirutti akkasii yaada qabu. Egaa kan mul'isu hagam nama jaalatan argatanii duraan ni oon agarreewo akkasii wal jaalatan rabbi wal agarsiise garuu wal jaalatanii walitti dhufanii wajjin yeroo gaarii dabarsanii adda boon immoo ni ulfaatti. Kanaaf immoo gaaddisaa furmaata taa'ee jira. Ishii dhabuu hin danda'u haga dhibbi rafisutti waggaa waggaadhaan deebiitiin haadha manaa hiyyaa kana laala jee mee hamilee dhufannaafi. Hin dhumartu guyyaa cidha keessaniiti guyyaa gammachuu keessaniiti waan isin dhagahame himuunis hin dhumartu sagantaan tunis hin dhumartu har'aa tana guyyaa gammachuu keessaniiti guyyaa jaalalteessan halaalatti dabarsaa turtan qaamaa wal biratti dabarsitanidha. Kanaaf immoo guyyaa gammachuu keessan kana isin wajjin qooddachuudhaaf keessummoonni keenya bakka garagaraarraa dhufanii bakka tana jiranii isaan kanaan firaa fi aalii keessanis warroota silaa cidha keessan kana miidhagsuuf isin ilaaluuf dhufan kanaafis ergaa maalii qabdan? Duraan dursee hundi keessanuu hiriyoonni biyyas obboleeyyan kiyyaas faamiliin kiyya hundi hedduu galatoomaan isiniin jaa dhuftanii cidha hiyyaa kana miidhagsitanii akkanatti teessanii na wajjin gammachuu kana qooddachuu keessanii hedduu galatoomaan isiniin jaa. Warroota bakka biraatirraa illee osoo nan beeknillee saayimmoo waliin illee dhuftanillee hundi keessanuu hedduu galatoomaan isiniin jaa. Cidha hiyyaa miidhagsitanii asitti argamuu keessaniif hedduu galatoomaa. Egaa misirrichi aroostichi kabajamaa kana hamileen itti xiqqaataa mee hamilee kanaaf itti sun immoo misirrittiin yookaan galateeffannaa qabdi galateeffannaa kana dhaggeeffannoo walitti jira. Warroon silaa dhufan maatii yookiin hundi isaanii cidha akka miidhagsuudhaaf galateeffatu. Egaa dirqiidhaan isin duratti baasne malee namoonni kun namoota face to face nam tokko wajji dhaabbatee naasuu namoota jalaa of isaan jechuutu haa ta'u garuu guyyaan kun guyyaa gammachuu isaanii jechuudhaa fi isin dura dhaabnee isin duratti haasofsiisaa jira malee namoonni itti dhiyaatanii beektan hundi isaanii ijoollee lamaan tunus namoota haala ija laafame. Kanaaf waan isin jechuu barbaadde naatu irraa dubbata. Warreen osoo nu beektan osoo nu beekin akkasumas firaa fi aaliin dargaggoo fi manguddoon dhiiraa fi dhalaan ijoolleellee cidha keenya miidhagsuuf asitti argamu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jettee jirti. Mee hamileen aroosittiidha.
Egaa kanatti aansuudhaan karaa sagantaa hiikitti achi ceenaa. Sagantaa hiikitti ce'uudhaan dura boqonnaa yeroo muraasa goonetti walitti dachaanaa. Isin immoo yoo barbaadan asirra teessanii yoo barbaadan bakka fiitan teessanii akka sagantaan keek warree walitti dachaanitti ni gaggeessinaa. Moo asuma ta'a? Asuma ta'ani akka tiiviitti akka laaltani. Ni taphanna jedhanii isaan lamaan qofti walitti gadhiisneeti laalu. Ijoollee garaagaraa.
Baba